qamarraa fakkeenyaaf yoo dhiqatan barni baati akkasuma hiyyummaanis yoo tattaafatan ni darati jaada keenya hawaannaa የግጥሜ ርዕስ ስደት። ቤተሰብን ትቶ ሀገር ለቆ መውጣት፣ ለተሻለ ህይወት ከቀይ መለየት፣ ሰርቶ ለመለወጥ በሰው ሀገር ስደት ልቧ እየነደደ በቤተሰብ ናፍቆት ደከመኝም ሳትል ለነፍሷ ሳትሳሳ በነጫጮች ቁጣ እያለፈች ብዙ አበሳ ለእኔ ብቻ ሳትል ሳታስብ ለራሷ ከዛሬዋ ይልቅ ነገዋን የምታይ ጀግና ሴት ናት እሷ። እንደ ሻማ ቀልጣ ለሰው የምታበራ እሷ እየደከመች ለራሷ ሳትራራ በውሃ እንዳለጨው ስጋዋ እየሟሟ እያመማት እንኳን ሳይታያት ህመሟ እትቀን እየለፋች ለእሷ ሳትሰጥፋታ ሁሌም ትደክማለች ላሰሪዋ ደስታ። በትልቁ ህንፃ ከላይ ታች እያለች ላሰሪዋ ብላ ደፋ ቀና እያለች ያንን ትልቅ ህንፃ ወጥታ እየወረደች ህንፃና መስታወት ልብሱን እያጠበች ሽንት ቤት አጽድታ ለሰው ምግብ ሰርታ በባዕድ ምድር ላይ የሚረዳት አታ ብታለቅስ ብትጮህ ብታሰማ ዋይታ ሚሰማላት የለም የውስጧን ጫጫታ። እንዲህ ተሰቃይታ ለሰው የምትቆረስ ከወር ደሞዟ ላይ ለሰው የምትለግስ ስቃ የምትታይ እንባዋን አብሳ በጣም ጠንካራ ናት አርያ ነች እሷ። ስደተኛዋ እህቴ ውዷ ያገሬ ልጅ ልንገርሻ አንቺ ጠንካራ ነሽ፣ ፈተናና ሲቃይ ከህልምሽ ያልገታሽ፣ በሚገጥምሽ ፈተና ያልቆምሽ ከሩጫሽ፣ በችግር መከራ አልሸነፍም ያልሽ፣ ለድህነት እጅሽን ያልሰጠሽ ጀግናና ጠንካራ የቴዎድሮስ ዘር ነሽ። እንዴ አንቺ እኮ ጀግና ነሽ፣ ከምነግርሽ በላይ በጣም ጠንካራ ነሽ። እንዴት በትንሿ ነገር ተስፋ ትቆርጫለሽ? ከዛሬ የተሻለ ልዩ ቀን አለልሽ። ምንም ያክል ትልቅ ፈተና ቢገጥምሽ ከትናንቱ ብሶ ዛሬ ቢያስለቅስሽ ጀግናዋ እህቴ ውዷ ያገሬ ልጅ ጠንካራዋ እህቴ አንቺ የእናቴ ልጅ ስሚ ልንገርሽ አድምጪኝ ከልብሽ። በሚገጥምሽ ነገር እጅሽን አትስጪ፣ ጥንካሬሽን ተስፋሽን አትጪ፣ አታማሪ አይክፋሽ አትነጫነጪ። አስታውሺ ይህን ቀን ያልፍና ነገ እንደምትመጪ። አመሰግናለሁ። መታሰቢያነቱ በስደት ሀገር በሰው ቤት የምትኖሩ እየሰራችሁ ቤተሰብን የምታስተዳድሩ እህቶቼ በሙሉ በጣም ወዳችኋለሁ። ለእናንተ ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። Dogoggoree jechuudha. Bilbila viidiyoo wayii tokko irratti dogoggoree viidiyoo ol baasee viidiyoo yeroo isaa ol ba'uu hin qabne irrattiin ol baase jechuudha. Akka miidhaan irra geessuu hin seene dhiifama manaa godhaa isheen jecha akkuma beekamee wanta tokko waliin mari'annaa, waliin yaada keenya jijjiirannaa, gorsa qabnu waliif dabarsinaa jenneeti kaniin as dhufu jechuudha. Yeroo kamillee nan dhufa jedhee waan abdii godhee waan kotadhee jiruuf hin dhufaa hin hafu. Isin immoo viidiyoo laayikii, sheerii, sabskiraayibii godhaa. Yaada kiyya kana immoo yaada jiru yaadni kun dhugaadha, yaadni kun immoo sirriidha, yaadni kun immoo sirrii miti jechuudhaan koomentii naaf barreessaa. Waan egaa akkuma beekame wanni dubbachuu deemnu akkuma samoonni kana akkuma argaa jirtanii biyyoota hunda keessattuu jechuudha ijoolleen keenya rakkataa jiran jechuudha. Kaan achitti du'ee dhageenya, kaan immoo murtiin du'aa. Obboleewwan tiyyaa guddaa tokko dhiifamaan isiniin jedha. Egaa waan ani dogoggora kiyyaa koomentii jalatti dogoggortee jirta, yaadni kee dogoggoraadha jedhaatii naaf barreessaan isiniin jedha. Egaa waan qabnurraa, waan beeknurraa, waan dubbannurraa, waan haasofnurraa wal haa gorsinu, waliin haa jabaannu, wal haa jabeessinu. Affeerraa kiyyaa isin jedha daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo. Iddoo jirtan maratti rabbiin amaana ofii isin haa tiifatu, isin haa jiraachifatu. Anillee waanuma hanga natti dhagahamerraan haasa'a jedheetiin dhufee dogoggora jiruuf dhiifama isiniin jedhee jira. Hundi keessaniifuu dhiifama isin gaafadheen jira. Egaa ani sa'aaduudha. Sa'aaduun yerootti viidiyoo guyyaa tokkollee ta'uu qabattee dhufuun isii dirqama jechuudha. Viidiyoo kana
laayikii, sabskiraayibii, sheerii nuuf godhaa isinin jenna daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa. Egaa baay'ee hayyee dhiifamatu waa hundumaatti dursaa asitti sagalee kii jala gaccufee natti wacaa jirti kana yaamaa jirti alalraayii dhiifama isinin jedhe jira. Egaa maal jechuun barbaade rabbiin biyya keenya nagaan nu baase nagaan nu galchuu isinin jedha. Yaada qimamochee mana madaamii keessa jirru takka asiitti tola takka asiitti hin tolu. Rabbiin akkuma baasee akkuma nagahan isaan galchu bicha nu galchu bicha kadhadhaa malee jireenya keessa itti jiraatu akkama itti jiraatu abbamatu beekaa jedhanii mire. Kanaaf anillee yaada kiyyarratti gorsumaaf yookaan nagaumaaf yookaan rabbuma walii kadhannaa fi yaada kana qabadhee dhufee yaada kana mootu yoo jechuu barbaadu maal jechuu barbaade beektu biyya ormaatun hanga yoo miti nuun taphatti hanga yoo miti numiiti hanga yoo miti nu rakkiftiidha yaanni kiyya hanga yoo miti isiidhaan miidhamnaa kan biyya keessa jiru mootu kan biyya ormaa jirutti hawwa deemee biyya arabaa dhaqaa jedha garuu ka keessa dhufee keessa jiru kuni akkamitti akka jiraataa jiru jireenya akka inni itti danda'ee jiraataa jiru namni beeku tokko hin jiru. Egaa obboleettii keenya suuraa kanarratti argaa jirtan tuni yeroo kanaan dura waggaa 10 takka kesiin Suudi Arabiyaa keessa jiraachaa turte jechuudha. Suudi Arabiyaa keessa waggaa 13 jiraattee murtiin du'aa isirratti murtaa'e jechuudha. Wallaahi sila shakkimaan jechuudha osoo mucoon kana balleessiti kana hin balleessine osoo hin beekin namatu harkatti du'e jedhanii irratti kana hojjetti jedhama madaamiin. Kanaaf garanallee jenna garasillee jenna waa hedduu nuti dhaga'ama waa hedduu dhaga'a oolla waa hedduu yaaddaa oolla yaanni sammuu keenya qabatee jira baay'ee itti rakkamnee jirra. Wallahi nama dhiba baay'ee nama dhiba. Kanaafu mee imala keenya karaa biyya arabaa jedha warri biyyatti hafillee jechuudha. Garuu imala keenya kana karaa biyya arabaa kanarraa osoo dhiisanii akkamitti biyya keenya keessatti dalagannee jiraachuu dandeenyan osoo yaada namatti taheen jedha. Baay'ee tokko waan akkaan nama dhibu waan akkaan nama yaaddessu yaadaa fi yaaddoo waan namatti ta'uudha jechuudha. Itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma hin dalagannaa biyya baanii dalagannaa jenne sanitti itti yaadanii keessaa bahuudhaaf keessaa tattaafatuudhaaf keessaa karaa biyya ofii deebi'anii biyya ofiitti awwaalchallee qaba namni yoo du'e biyya ormaa kanatti mootu awwaalchuma qajeelallee waan argatu natti fakkaatu kan na sodaachisu yeroo baay'ee jechuudha. Kanaaf duutillee bakkumaan bareeddi lubbuu jiraachisee nagahaan jiraachisee nagaan baasee nagaan isaan galchuu jedha. Hundi bakkeenyaaf du'aayi kadhadhaa rabbiin nagaan baasee nagaan nu galchuu walla baay'ee nama sodaachisaa baay'ee nama gaddisiisaa hedduu takka kan biyya ofii keessatti rakkate irra wayyaa kan biyya ofii keessa jiru nagahan fira ofii alii ofii wajjin bishaan nagaa dhugee jiraata jechuudha. Bishaan biyya arabaa dhugdee gammachuu waan qabu itti fakkaata ilma namaa. Wallahi gammachuun takka hin jirtu. Gammachuun takka mataa kanaan rafaati tokkoon rafaa tokkoon dhagahaatiin jireenya kana halkanii guyyaa qabsoo itti dhaabataatiin jiraataa jirti. Kanaaf wallahi rabbiin laaftumatti laaffisee fi ijoollee kennaa ijoollee biyya garagaraarra jira hundaafuu rabbiin nagaa haa jiraachisuu isiniin jedha. Egaa yoo dogoggore dhiifamaan isiniin jedha ammallee irra deebi'ee dhiifama. Kanaaf baay'ee tokko waan natti dhagamee isiniin jedhe natti dhagame kan natti dhagame wanni natti dhagamuuf maaliif tarii akkuma nasi nagaa qabaadhe namni biraa nagaa hin qabu. Yoo ofii keetti nagaa jiraate namni biraa kan nagaa dhabu taatellee si yaaddessa baay'ee namatti yaadataa jechuudha. Biyyuma ormaati rabbi nagaan dalagachiisee carraaqqachiisee keessaa nu haa baasuun isiniin jedha. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa egaa
waan faana turtaniif guddaa tokko galatoomaan isinin jedha. Inshallah yeroo hundumaa yaadaa fi yaaddoo jirtu guutuu waliin adda qoodannaan isinin jedha kaani. Yaadaa fi yaaddoo adda qoodanne walitti waan jiru hundumaa wal beektifna. Kara miidiyaa kanallee taatu wal agarra jechuudha. Egaa biyya ambaa keessa malatanii imala ofii gara biyya ofii qajeelchitu nuuf gaariidha jedha. Anaafis gaariidha isiniifis gaariidha jedhee wanta itti amanee itti yaadee qabadhee yaada kiyya kana isinii fide. Yaadichi kiyya kun gaarii ta'e taanan laayikii godhaa, sabskiraayibii godhaa, nama hedduu biraa akka gahu nuuf taasisaan isiniin jedha. Egaa rabbiin bakka jirtu maratti nagaa fayyaa jaalala kabajaa rabbiin isin bira haa jiraachisuun isiniin jedha. Egaa wantiin yeroo haala amma kana keessatti deemu zaban akkamii keessa akka jiru nan hin beeku. Zaban akkamii keessa akka jiru yoo achi ilaaltullee gamanirrallee gama fakkaataa, gamanillee gaara fakkaataa. Wallahi garuma qabatanii keessa bahanii himaa jiran bicha jiruun waan kuttaadha. Nama jirutu waa arga, nama jirutu waa dubbata. Kanaafuu du'aayin waa hunda caalti, kadhaan waa hunda caalti. Kanaan rabbii waa hunda caalti. Rabbiin kenna dandahaadha, wal qixxeessuu ni danda'a. Biyyi tokko rakkatee biyya tokkotti godaanee eegasii mootu achi keessatti mootu rakkina isarra deemu kanatti rabbumatu jira malee namni waa takkallee isaanii waa godhu hin jiru jechuudha. Kanaaf maal fakkaataa yaadichi kiyyaa? Yaada gaarii isiniif ta'e taanaan laayikii godhaa, sabskiraayibii godhaa, sheerii godhaa, waliin gahaa isiniin jenna. Egaa yeroo gadi bahaatii isinillee gorsa nuu fida, nutillee waan yaanne waan nutti dhagahame qabannee dhufna. Galatoomaa isiniin jedha. Waan faana turtaniif jalqabarraa hanga ammaa waan faana turtaniif galatoomaan isiniin jedha. Egaa wanti kamiyyuu maali wajji bareeddi, maali wajji tolti, bakka ofiitiin tolti, biyya ofiitiin tolti. Hirribni gaariillee biyya ofii keessatti tola. Kanaaf jechuudha. Kanaaf maali jireenyi keenya maali? Akkamitti jiraanna, akkamitti jiraanne baanee gallaa, akkamitti keessaa bahuu qabna mootu jennee ganama galgala utumaa itti yaannuyyuu yaadaanu dhamaanee jirra. Kanaafuu rabbiin dhamaasaa kana keessa nu baasee waa hundumaayyuu caalchisee nu jiraachisuu hin danda'a. Inni danda'aadha, abbaa danda'aati. Kanaaf namni yeroo argitee bakka jiruu fi bakka taa'u kana irra taa'eeti yaaduu qaba ilmi namaa jechuudha. Bakka jiru kana fi bakka irra jiru kana taa'ee yeroo yaadu yaadni isaa kun maal ta'uu qaba jedhee gaafa yaadu kana akkam gochuu qaba, maaltu ta'uu qaba, ani maal gochuu qaba, har'a kana hojjedhee ani boru maal hojjechuu qaba jedhetti yaaduun baay'ee dirqamaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo viidiyoo isinitti dheeressee jira. Nagaan turtii gaarii nafaana turaan isiniin jedha. Egaa inshallah walumaan jirra, wal faana jirra. Waan jiru guutuu qabadheen isinii dhufa jechuudha. Inshallah nuuf walchaa yaalii haa goonu, bakka yaalii haa goonu. Akkamitti jiruun tun jijjiiramuu dandeettii jennee yaalii gaafa goonee takkarraa takkatti, lamarraa takkatti, takkarraa lamatti gaafa jijjiiruudhaaf yaanne in jijjiiramti malee of duuban deebitu. Inshallah itti yaannu jedha. Egaa akka hundattuyyuu nuti kan qabannee durillee kan qabannee jedhu rabbuma. Rabbiin mootuu inni dandahaadha. Waan argitee nama dararaa, waan nama yaaddisaa, yaada fi yaaddoo waan namatti ta'a.
nama jalaa qabee nagahaan baasee nagahaan nama hagalchuu jenna. Kanaaf inshallah abdii rabbii rakkoo rabbiin nama rakkisini nama yaaddisini yaadaaf yaaddoo tana rabbiin nurraa haa qabu. Isinin jedha daawwattoota kiyyaa fi kabajamoo fi jaallatamoo viidiyoo isinitti dheeressee jira. Guddaa tokko dhiifamaan isinin jedha. Egaa turtii nafaana turtaniif guddaa naaf galatoomaa isinin jedhee jira. Egaa gizee akkanuma as yaane as babbaane walirraa odeeffannoo haa fudhannu. Baay baay.